tawaahidoo kan jedhamu lafa Oromiyaa keessaa balleessuu qabna. Maal jette sila obboleessa keenya maal jechuu keeti amantaa ortodoksii naannoo Oromiyaa keessa ni balleessina. Abjuudha kun dhugaa Waaqayyoo abjuudha kun. Amantaan ortodoksii gongumaan baddeeshi osoo atiyyuu yaaddee osoo iyyaa barii irratti hojjettee baduu hin danda'u. Maaliif yoo jettee nuti ijoolleen Oromootis baay'inni isaanii waan hordofaniif amantaa ortodoksii naannoo Oromiyaa keessa gongumaa baduu hin danda'u. Inni dogongora haga ammaa gadi bu'aa kan hojjeti maanni wanta akkana sirraa hun eegamu kun amantaadhaan ol qoodde taanaan ati Oromiyaaf Oromummaa ol kaasutu nusi jalaa baddi jechuudha. Kanaaf yoo amantaan ol hin qoodin maalirra jirtu maanni uummata Oromoo maanni amantaa namaatu kun Oromoon safuu beeka aadaa isaa beeka safuu kabajate amantaa ofis amantaa namaas kabajate amantaa ofis aadaa ofis kabachiisa malee akkana taanu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii baga guyyaa har'aa geessanii ergaa obboleessa keenyaatiif deebii gabaabduu kennuu barbaadeetanii inni kun immoo kaayyoo amantaa ortodoksii Oromiyaa keessa jiru balleessinaadha. Laga marqaa jennaan ijoolleen fal'aanaan birmattee jedhama. Kana jechuun amantaan ortodoksii kan Oromiyaa keessatti hundaa'e otoo hin ta'in gubbaa samii Aariyaam irratti ergamoota Waaqayyootiin itti aanee immoo bartoota Waaqayyootiin kan hundaa'edha. Wangeela qulqullicha Maatiyoos boqonnaa 16-13 kaastanii gaafa ilaaltan keessumaa wangeela qulqullicha Maatiyoos boqonnaa 17 irrattis gaafa ilaaltanii Simoon Phexros yaa ilma Yoonaa ati kattaadha. Kattaa kana irrattis immoo qulqulleetti mana kiristaanaa nan ijaara. Fultuu mootummaa koo siifan kenna. Ati kattaadha. Kattaa kana irrattis immoo qulqulleetti mana kiristaanaa koo nan ijaara. Allis ol diiguu fi balleessuu hin danda'anii jedha. Amantaan ortodoksii kan jirtu naannaa tokko Oromiyaa keessa qofaa otoo hin ta'in amantaan ortodoksii guutummaa Itoophiyaa keessatti addunyaatti kan argamtudha. Kana jechuun gara galaanaa bu'anii gara garbaa deemanii garbarraatii maankaadhaan yookiin immoo cilfaadhaan waraabuu fakkaata. Maaliif seetanii amantaa ortodoksii akka badduuf akka dhabamtuuf waadanuun baroota hedduu jaarraa hedduu dadhabamee irratti hojjetamaa tureera. Bu'uurri ishee Kiristoos waan ta'eedhaaf kan ishee hundeesse Kiristoos waan ta'eedhaaf humni biyya lafaa irreen biyya lafaa amantaa ortodoksii dhabamsiisuu balleessuu hin danda'u. Namoonni baay'een yeroo garaa garaa kan akka Yoonit Guduuf, kan akka Maammer Giraan, kan akka Naabuqadanatsoor mootonni hedduun amantaa kana balleessuudhaaf irratti yaadanii kallattii garaa garaatiin irratti hojjetanii dadhabaa turaniiru. Amantaan Waaqayyoon hundeeffamte bu'uurri ishee Kiristoos taate akkamitti baduu dandeessi? Kana jechuun ergaan isaa karaa biraa hordoftoota amantaa ortodoksii Oromiyaa keessa jiraatan Oromoos ta'an balleessuudha jechaadha ergaan isaa karaa biraa. Yaa obboleessa koo meeshiin gaaffii si gaafadha. Amantaan kee yookaan kee maalidha laata? Maalidha amantaati waaqessutu? Isa kana bichaan barbaada. Kana qofaan barbaadan. Maalidha amantaa ittiin qabattee akkas dhufte hoo? Maalidha amantaan kee? Wayi garuu waan amantu qabdaa? Amantaan kee addunyaa kanarraa haa dhabamuutu jedhame hoo? Macheem kan si uume waan ta'e jira kan itti amantu waan ta'e haa ta'u malee
dhagaas haa ta'u malee waan ta'etti nu waaqessita. Innoo jiraachuu qaba moo jiraachuu hin qabu? Oromiyaa keessa qofaadha amantaa Ortodoksiin kan jirtu. Kibba hin jiru, kaaba hin jiru, baha hin jiru, lixa hin jiru, Awurooppaa hin jiru, Eeshiyaa hin jiru, biyyoota garaagaraa hin jiru. Kanaaf akkamitti qulleessuu dandeessa? Dhimmaa kana goonaan cimaadha ka. Atoo jabaa jedhamta ka. Kana gochuudhaaf obboloota kee qooqa akka kee Oromiffa haasa'an waliitiin walitti buuta yaa obboleessa koo dhiisi. Wanti kaa'anii fannisan dhaabatanii buusuun nama dhibaa. Wanta akka qoosaatti haasa'an deebiin isaa nama dhibaa. Siin kan madaalan hiriyoonni kee sabicharraa dhalatan aadaa duudhaa sabichaa kan kabajan jiru waan ta'eedhaaf orma miti isaaniin walitti hin bu'in. Hiriyoota keetiin waliin loliin. Warra Oromoo Ortodoksii ta'aniin walitti hin bu'in. Kun sitti haafu. Lafa ta'e dhokattee bakka ta'e teessee wanta ati haasoftu kuni gatii si kaffalchiisa waan ta'eedhaaf lammata dogongora akkasiitti hin dhufin. Beekte jennaan jedhanii niitiin qeesii macaafa dhiqxee jedhani. Namoonni hedduun haasa'an jennaan waa'ee Ortodoksii kana dubbatan jennaan atis immoo ittiin makadha jetteeti. Foloorsii dhabde yoo ta'e foloorsii taasisna. Koppii liinkii duwit gooneetu maaloo mucaa kana foloo taasisaa jenna malee foloodhaa jettee waan ajaa akkasii kana waan tortoraa akkasii kana waan fokkisaa akkasii kana waan hin bareenye kana waan sabni kee ittiin si jibbu lammiin kee ittiin si jibbu kana hojjetii sittaafu rakkoo foloo yoo ta'e namoonni tokko ammas baatanii foloodhaa jettanii waan ta'e hin jedhiina nama sin abaariina waan seeraan hin daganne waan seeraan isin hin irraanfatamne hin hojjetiina yakka raawwatiina lakka isinitti taafu jibbinsi waa biraadha amantaan waa biraadha. Siif eenyutu mirga kenne amantaa Ortodoksii Oromiyaa keessaa immoo eenyu mirga irraa fuudha? Sitti fakkaataa laata? Kanarraa otoo of deebiste baay'ee gaariidha. Deebii baay'een si faana haasa'amuus hin barbaadamu. Yaada baay'ee si faana dubbachuus hin barbaadu. Garuu obboloota keetiin walitti bu'aa jirta. Ortodoksii Oromiyaa keessa jiru. Sabaanis Oromoo ta'an danuu jira waan ta'eedhaaf isaaniin walitti hin bu'iin. Saba garraamii kana saba uummata gaarii ta'e kanaa walitti hin bu'iin. Nama waliin jiraattu waliin deddeebitu waliin loliin. Kanaaf fira yoo qabaattan irraa keessan warri fira mucaa kanaa taatan gorsaanii. Homaa inni hin milkaa'u. Inni hin danda'amu waan ta'eedhaaf Ortodoksii balleessuun yaaduun karoorsuun baay'isee hin danda'amu. Kallattii garaa garaatiin warri sooshaal miidiyaa irraa waa'ee Ortodoksii waccan iyyitan kuni Ortodoksiin itti fufti. Ati garuu itti fufuu dhiisuu dandeessa. Ortodoksiin boris hin jiraatti ati garuu jiraachuu dhiisuu dandeessa. Ortodoksiin bara baraan hin jiraatti isin garuu jiraachuu dhiisuu dandeessu. Warri diina Ortodoksii taatan warri sooshaal miidiyaattis baatanii warri fandiin isinii kaffalamee keessan gaara gootanii Ortodoksii irratti diina taatanii ka'aa jirtan kuni dhaabadhaati of ilaalaa. Ofis madaalaa dubbii keessan xiinxaluuf yaada dubbachuun dura yaaduun barbaachisaa waan ta'eedhaaf yaada baay'ee fokkisaa akkasii kana waan hin bareenye kana waan namarraatii hin fakkaanne kana haasa'uun anaaf baay'ee gaarii natti hin fakkaatu. Sinittaafu dhiisaa. Hin bareedu dhiisaa. Sinittaafu waan akkasii waan fokkisaa akkasii kanatti lammatan deebi'inaati. Annuguma sinitti maati waan akkasii dhiisaa. Obboloota keessa waliitiin maaliif walitti buutu? Dhimma amantaa dhimma lubbuuti. Namni amantaadhaaf jedhee lubbuusaa dhaba. Amantaadhaaf jedhee waa baay'ee irra ga'uu danda'a waan ta'eedhaaf warreen akkasii kun eenyunan tuqaa jiraa? Eenyuna walitti bu'aa jira? Eenyuna wal lolaa jira? Lammii keessaniinis ollaa keessaniitis hiriyoota keessaniis maaliif wal loltu? Namni amantaa isaa irratti isin hin jaallatu. Ila hawaasummaan waa biraadha. Wal jaalalli waa biraadha.
amantaan waa lubbuudha. Kanaaf gatii guddaa itti kaffalame. Seenaan beektu malee abbaan Phexros Magarsaan inni Finfinnee piyaasa irratti wareegame amantaa kanaaf jedheetu. Amantaa abbootii isaatii jedheetu abbaan Phexros kan itti wareegame. Kan akka luba Phexros faa lubbuu isaanii kan dhaban amantaa kanaa jedhaniiti. Abbooliin baay'eetti wareegamaniiru, morma isaaniitti citaniiru. Lubbuu isaaniitti dhabaniiru. Lafee baay'eetti cabsaniiru. Dhiiga baay'eetti lolaasaniiru. Tiiktookii bananii folootti argachuudhaaf akka haasa'amu kana miti adeemsatti amantaan ortodoksii as geesse. Mootonni daneen namoota baay'eetti fixaniitti hidhaniitti qalaniiru. Har'as jirti tawaahidoon. Kallattii garaa garaatiin balleessuudhaaf, dhabamsiisuudhaaf yoo hojjettan iyyuu nu faana kan jiru isaan faana kan jiru ni caalaatii hin sodaatiin jedha. Kana beekuun barbaachisaadha. Ortodoksiin amantaa wacaan baddu, amantaa wacaatiin dhaabattu miti. Kun waan hin yaadamnee fi abjuu fiixaan hin baanedha. Abjuuma callisee abjootamu waan ta'eedhaaf isa kana sirreeffachuun baay'ee gaariidha. Tawaahidoo balleessuun hin danda'amu. Dhabamsiisuun hin danda'amu saba Waaqayyo. Kana irratti baraatii hubadhaa. Warreen akkasiiti Waaqayyoon laphee isaaniif haa kennu. Waa abdanuu akka isaanii kana abaaruu dubbachuun hin barbaachisu. Waaqa nuti waaqessinu waaqa nageenyaaf, waaqa jaalalaa malee waaqa jibbiinsaa waan hin taaneedhaaf. Yoo isinii danda'ame hunduma afaan nagaan jiraadha waan jedhuudhaaf jecha inni jedhe kana deebiseen waan hamaatiin dubbachuun barbaadu galatoomaa nagaan tura.